Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kabajamoo jaallatamoo akkam jirtan naguma baga jiraattan isiniin jecha. Egaa seenaa muslimtoota biyya keenyaa bakka itti dhaabnerraa itti fufnaa nu duuka bu'aa. Yaada warroota Najaashiin hin islaamne jedhanii asirratti wanti osoo hin hubatamin bira dabramuu hin qabne tokko waa'ee islaamahuu Najaashii irratti warroonni mormii qaban jiraachuu beekuun barbaachisaadha. Seenaan dhugaatii fi kan qabatama qabu waa'ee islaamummaa Najaashii irratti akkasiin olitti ibsame kana yoo ta'u, garuu warroonni seenaa jal'isanii barreessanii dhugaa dhoksuu barbaadan kan akka barreessitoota Habashaa Najaashiin islaama hin taane jedhanii mormanii jiran. Inumaayyuu mootiin Najaashii jedhamu seenaa Habashaa keessa hin jiru jechuudhaan warri mormanis ni jiru. Isaan kunniin sahaabonni gara biyya kanaa dhufanii asitti baqatuu isaaniitis hin fudhatan. Kun hundinuu dhugaa mormuu fi seenaa waakkatuu akka tahe ifa galaadha. Kana irratti barreessan seenaa musliimoota Itoophiyaa Ustaaz Ahmadiin Jabal ibsa gahaa kennee jira. Kitaaba isaa kan Amaariffaan barraa'e Itoophiyaan musliimochi jedhamu fuula 60 hanga 71tti dubbisanii hubachuun ni danda'ama. Qabriin Najaashii yeroo ammaa kana Tigraay keessatti argamti. Bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa qabriin Ahmad Najaashii ijaaramtee yookaan kaawwamtee turte. Haayile Sillaaseen akka bakki qabrii tanaa hin beekamneef ijaaramuu isii dhorgaa yoo turellee garuu bara 1946tti yeroo inni gara biyya alaa deeme namni dhalataa Tigraay Adwaa Haaji Muhammad Abduu jedhamu dhoksaadhaan qabrii tanaa akka ijaaramtu taasisee jira. Yeroo ammaa kana qabriin Haaji Abduutis moorama qabrii Najaashii san keessatti argamti. Qabrii Najaashitii fi sahaabota murtaahanii irrattis manni dhagaa ijaaramee jira. Qabriin Najaashii yeroo dheeraa irraa namoota naannotiin ni beekamti turte. Fakkeenyaaf Imaamu Ahmad bara 1533tti yeroo qabsaa'ota Islaamaa waliin gara naannoo Tigraay dhufan qabrii Najaashii zayyaranii jiran. Arab Faqih abbaan kitaaba Fathul Habashaa biyya Habashaa banuu jedhamu waa'ee kana akkasiin gadii keessatti barreessee ture. Qabrii Ahmad Najaashii bira gahan rahmanni Rabbii fi nageenyi isarra haa jiraatu. Inni isa zabana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ture san hadda qabrii Ashamaa binu Abjar yookaan Ahmad Najaashii haa zayyarru boru gara qabsoo keenyaatti deebina jedhanii musliimoonni Imaamu Ahmadin gaafatan. Imaamni immoo har'a dalagaa cimaa fi akkaan barbaachisaa irra waan jirruuf boru zayyarra jedhanii deebii kennaniif. Imaamni haadha manaa isaa tammataa lamaa Wuqoo ulfaa waliin qabrii Najaashii bakka Wuqoo jedhamtutti kan argamtu daawwatan. Akkasuma waraanni muslimaatis daawwatanii turan. Yeroo kana haati manaa Imaam Ahmad ilma dhiiraa deetti. Mucaa kana maqaa Ahmad Najaashii itti baasan. Dursaa musliimoota Itoophiyaatti maqaa isaa moggaasan. Hijraan sahaabonni gara Habashaa taasisan yeroo meeqa? Hijraan isaanii kun yeroo lama. Hijraa tokkoffaa fi lammaffaa jedhamee kitaabota seenaa Islaamaa hunda keessatti beekama. Hijraa tokkoffaa sahaabota nama 15 yoo ta'u, dhiira 11 fi dubartoota 4 of keessaa qaba. Hijraan tokkoffaan sahaabota nama 15 yoo ta'u, dhiira 11 fi dubartoota 5 of keessaa qaba. Hijraa tokkoffaa keessa hangaftoonni sahaabaa kan jiran yommuu ta'u kan akka Usmaan bin Affaan haadha manaa isaa Ruqiyyaa intala Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam akkasuma Abdurrahmaan bin Awfitii fi Mus'ab bin Umeyri faatu keessa jira. Hijraan lammaffaan immoo nama 82 isaan keessaa dubartiin 18 turte. Sahaabonni hijraa lammaffaa sana keessa jiran kan akka Jaafar ibn Abi Xaalib haadha manaa isaa Asmaa binti Umaysii waliin Ubaydullah bin Jahash haadha warraa isaa Habiibaa binti Abi Sufyaan Abdullah bin Mas'uud fi Miqdaad bin Aswad. Hoogganaan isaanii Jaafar bin Abi Xaalib ilma abbeeraa nabiyyiiti sallallahu alaihi wasallam. Sahaabonni kunniin biyya Habashaa keessa gaafii fi rakkoo tokko malee qubatanii nagahaan amantii isaanii oofataa yookaan gaggeeffataa turan. Haa ta'u malee kaafirtoonni Makkaa waa'ee kana dhageenyan aaranii garaan isaanii gubatee akkamitti aangoo keenya jalaa bahanii jiraatan jedhanii mala sahaabota gara biyya isaanii deebisanii barbaaddatan.
malama hadiyyaa yookaan kennaa mootichaaf kennamu itti kennanii gara Najaashii ergan. Hadiyyaa kana fudhatee warroota nu jalaa biyyaa badan mootichi akka gara biyyaa nuu deebisu ta'a. Isaan lamaan Makkaan irraa ergamanii Najaashitti dhufan. Hadiyyaa qabatanii dhufanis itti kennanii akka sahaabota baqatanii isaan jalaa dhufan gara biyyaa nuu deebistu jedhanii isa gaafatan. Ergani warri Makkaa lamaan Amr ibn Aas fi Abdullah ibn Rabi'aati. Najaashin sahaabota yaamee sababa biyyaa isaan baase gaafate. Sahaabonni Jaafar ibn Abi Xaalib akka isaan irraa bakka bu'ee akka dubbatu walii galan. Inni isaan irraa bakka bu'ee deebii gahaa Najaashiif kenne. Qur'aana suuraa Maryam irratti qara'ee Najaashii Rabbiin qalbii isaa keessatti imaana darbee booyee imimmaan areeda isaa irra yaa'e. Sababuma aayaanni Rabbii isa irratti qara'amnaan booye kanaaf Rabbiin aayata Qur'aanaa buusee akkana jedhe. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يروان غير إرقمتشا بوفمه Qur'aana dhagayan sababa dhugaa beekaniif jecha kan ijji isaanii imimmaan dhangalaatu argita. Ni jedhu gooftaa keenya nuti amannee ragoota wajjin barreessi warroota tokkummaa Rabbii ragaa bahe keessa nu oolchi jechuudha. Rabbiin isaan kanatti kan fedhe Najaashii fi warroota isa waliin jiran tahuu mufassiroonni hedduun dubbatanii jiran. Kana malees haasofni jidduu Najaashitii fi sahaabotatti taasifame ni jira. Kitaaba taarikhuu Itiyoophiyaa jedhamu irraa dubbisanii hubachuun ni danda'ama. Kana booda Najaashin ergamtoota warra Makkaatiin hadiyyaa wanta naa fiddan fudhadhaatii ammaan tana asanarraa deemaa ani kennaa keessan hin barbaadu. Rabbiin kiyya yeroo aangoo kiyya natti deebisu matta'aa yookaan gubboonarraa hin fudhanne jedhee of irraa ari'e. Ergamtoonni Makkaa akkasitti wanta barbaadan dhabanii uffata salphinnaa lafarra harkisaa gara Makkaa deebi'an. Sahaabotaan immoo Najaashin akkana jedheen isin biyya tiyya keessatti nagaa tahoodha. Namni isin tuqe yookaan isin rakkise adabbii cimatu isarratti fudhatama. Warqii gaaratti qixxaahu fudhadhee isin keessaa namni tokko rakkoon isa tuquu hin jaaladhu jedheen. Sahaabonni ergasanii waggoota hedduuf nagahaan rakkoon tokko osoo isaan hin tuqin biyya Habashaa keessa turan. Erga kana sahaabonni waggoota hedduu biyya Habashaa keessa turan. Ilmaan 24 Habashatti isaaniif dhalatan. Namoonni 16 achitti du'an. Akka kitaabonni seenaa hedduun dubbatutti waggoota 15 biyyattii keessa turan. Waggoota turan kana keessatti islaamummaa haala gaariin babal'isaa turan. Namoonni hedduunis amantii islaamaa qabatuu danda'anii jiran. Kana booda lakkoofsi muslimtoota baay'inaan gara mootummaa islaamaa hundeeffatuutti dabran. Haaluma saniin itti fufuudhaan mootummoonni islaamaa 7 hundeeffamtee jirti. Waa'een mootummoota 7 boqonnaa sadaffaa keessatti ni dubbatama. Muslimoonni biyya Habashaa maaliif banuu dhaban? Muslimoonni bara Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam irraa jalqabanii biyyoota yeroo san keessatti jiran kanneen babal'atiinsa amantii islaamaa afoo yookaan fuuldura dhaabatan tan muslimoota rakkisaa turan biyyoota gurguddootan akka Faaris, Room, Misraa fi kan kana fakkaatan bananii tooyannoo islaamaa jala galchanii turan. Biyyoonni tunniin Madiinaa qubsuma mootummaa islaamaa irraa fageenyatti kan argamanidha. Biyyi Habashaa immoo baay'ee isaanitti dhihaatti turte. Kanuleen muslimoonni biyya Habashaa akka biyyoota biraa lolanii hin banne maaliif loluu dhaban gaafii jedhuuf deebiin akkasii gadi kana taha. Sababni muslimoonni biyya Habashaa banuu dhabaniif tokko Najaashin mootummoota xalayaan itti ergaman keessaa kan amantii islaamaa fudhate isa qofa tahuu. 2 Habashaan biyya sahaabota qubsiifte tahuu. 3 Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan Habashaa dhiisaa hin tuqinaa waan isaan isin dhiisaniin biyya Turkillee dhiisaa waan isaan isin dhiisaniin. 4 Guyyaa baniinsa Khaybar Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam qaliinsa Jaafarii fi sahaabota isaa waliin jiran kan gaafa san Habashaa irraa dhufan arganii gammachuudhaan akkana jedhan injifannoo Khaybariitiin gammadamoo qaliinsa Jaafariin gammadaa walii hin beeku jedhan.
sahaabota habashaa irraa galan waliin keessummaan najaashin ergees ni jiran. Isaan kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam matuma isaaniitii keessummeessuu jalqabnaan sahaabonni nutu isin irraa bakka bu'ee keessummeessa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam isaan sahaabota kiyya naaf qubsiisanii naaf kabajanii waan jiraniif matama kiyyaa galata isaaniif deebisuu barbaada jedhanii yaada sahaabota fudhachuu didanii ofumaa keessummeessan. Kun kan mul'isu biyyi habashaa ummata muslimaa irraa galata qabaachuudha. Sababuma kanaaf musliimoonni akka biyyoota biraa banan isii banuu dhiisan. Hijiraa sahaabota irraa maaltu hubatama? Hijiraa sahaabota kana irratti wanti hubatamuu qabu akka asiin gadi kana ta'a. Biyyi habashaa yookaan Itoophiyaa seenaa amantii islaamaa keessatti sadarkaa guddaa qabaachuu, amantii isaaniitiif jecha biyyaa fi qabeenya isaanii dhiisanii bahuun sahaabota kun amantiin wanta hunda dursa jechuu agarsiisa. Amantii irratti rakkachuun biyya ari'amuun waan haarawaa miti, kan baroota dheeraa ture ta'uunsaa ifa galaadha. Namni rabbiif jecha rakkatee biyya isaatii ari'ame rabbiin qubsuma akka isaaf godhu yookaan bal'inatti akka isa baasu hijiraa kana irraa. Diinni islaamaa waan danda'e hundaan amantii balleessuu yaalus balleessuu akka hin dandeenye seenan sahaabota kun ragaadha. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo, har'aaf seenaa keenya asumatti dhaabna. Inshaallah hamma kutaa biraatti walitti deemuutti nagahannaaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.